naaggayya fi jallaallaani adawii isaa moohatee nabii keenya sallallahu alaihi wasallam seenaa bareedduu buskudaa qabadheetti dhufe. Gaaf tokko namticha tokko jira maqaan Thumaama ibni Yasiim asiil gosa tokko dura taa'aa gosa tokkooti mushrikoota irraa haalaan islaamoota miidhee cinqe. Gaaf tokko lola keessatti qabaniin fidaniin Madiinaa keessaa manni hidhaa hin jiru. Muka amma akkana agartu kanatti muka masgidaatti hidhaniin. Hulaa masgidaatii fi manni nabii keenya sallallahu alaihi wasallam wal bira. Nabii sallallahu alaihi wasallam gizee bahu arkeen. Thumaama akkamitti jirtaa jeen. Thumaamaan kun baxraanummaadhaan kibriidhaan naaggayya jeen. Ni jeen waan inni fedhu kannaaf nyaachisa akka ifi nyaatanitti. Ni jeen Thumaamaan yaa Muhammad yoo ati na ajjeesuu feete ani dhiigni kiyya dhiiga sareetii miti. Dhiigni kiyya qaalii gosni kiyya sabni kiyya dhufeeti dhiiga kiyya kafalata jeen. Yoo maallaqa feete na gadhiisi siifin qanna horii feetaa na gaafadhu siifin qanna jeen. Nabii sallallahu alaihi wasallam dhaggeeffateetuma dhiisee masgiida ol seenee salaat sagate. Boruun taasaa dhufe nabii sallallahu alaihi wasallam Thumaamaa akkamitti jirta? Haalli isaa akkuma kaleeti akkasumatti akkuma kalee sanitti deebiseef. Iftaanis nabii sallallahu alaihi wasallam masgiida irraa gizee galee iftaanis ammaas akkas gizee dhufee gaafateen. Thumaamaa haalli kee akkamitti jirta jeen. Deebiin isaa takkuma kaleeti tana bakka dheengaddaati. Eegas booda nabii sallallahu alaihi wasallam sahabootaan jeen gabbaasaa hiikaa gadhiisaa adeemu jeen. Gabbaasanii hiikanii gadhiisaniin deeme. Bishaan arke ni dhiqate bishaaniin. Thumaamaan kun deemuu dadhabe. Maali namni akkana gaarii akkana tola namaa oolu jeetii garaan isaa keessa akka malee yaanni seenee deebi'e masgiidatti ol seene. Nabi sallallahu alaihi wasallam masgiida taa'u jira. Ni jee magaalaan ani haalaan jibbuu ture magaalaa Madiinaati amma magaalaan haalaan jaaladhu magaalaa Madiinaati jeen. Amantiin ani haalaan jibbuu ture amantii islaamaati. Amantiin amma haalaan jaaladhu amantii islaamaati jeen. Namaan ani haalaan jibbuu ture Muhammad ati jeen. Namaan akka haalaan amma jaaladhu hin jirre ati malee hin jiru jeen. Wallahi ati rasuuli jeen. Ati ergamaa rabbiiti jeen. Wallahi ani ammaan tanaan amantii islaamaa fudhadhe jeeti. Ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah jee shahadaa fudhate. Nabi sallallahu alaihi wasallam akkanatti